Nagaan Waaqayyo hunduma keessaniif baay'atu seenaa dhugaa jiraataa biyya Naayijeeriyaa Amaanu'eel Amoos kutaa 9ffaa kan waliin itti fufnu ta'a. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya kan taatan ammoo like share gochuun nu faana bu'aan affeerraa keenya. Fuulaa fuulatti Yesuusii wal arguu fi daawwannaa jannataaf si'ool. Adeemsaa gara Leegoositti. Gara mana obboleettii haadha kootii deemee ariitiidhaan gara Leegoositti akkan deemuun itti hime. Isaan garuu akkan turu na gaafatan. Ani garuu didee taaksii qabadhee hin ba'e. Osoon gara bakka buufata xiyyaaraa deemaa jiru maqaa durii ijoollummaa kootiin Niikeem jedhee namni na waame. Maqaa kanaan kan na waamaa turte haadha koo qofa turte. Amma garuu isheen lubbuun hin jirtu. Kanaafuu eenyutu maqaa kanaan na waamaree jedheen yoo ofirra garagalee gara boodaa ilaalu nama tokkollee arguu hin dandeenye. Warri bishaan Abbayyaa keessatti waliin hojii seexanaa hojjennullee maqaa Amaanu'eel Amoos jedhamuun na beeku. Osoon haala kana keessatti gaaffiin guutamee jiru ammas irra deebiin sagalee Niikeem ammas irra deebitee na kaaduu fi kan jedhuun dhagee. Yeroon kana dhaga'u baay'ee rifadhee keessi koo hoo'u qaamni koo dafquu jalqabe. Rifuu koo kanas warri taaksii keessaa arganii gaaffii itti uume. Isaan keessaa tokko obbo ati duraan nagaa hin turre amma maaltu uumame akkas taate maal nagaa mitii naan jedhe. Anillee akka nagaan ture bo'oo yookaan dhukkubbii mataa tokko akka hin qabne nitti hime. Yoo dabarree magaalaa tokko geenyu of to'achuu dadhabeen taaksii keessatti kufee. Battaluma sanaa namoonni hojjaan isaanii dhedheeraa ta'e lama yeroo na fuudhuudhaaf dhufan arge. Mirgaa bitaa koon harkana qabanii daandii burcuqqoof sibiila caccabeen guutameerraa na deemsisuu jalqabanii. Yeroo deemnus burcuqqooniif sibiilonni kunniin miila koo waan kukkutaniif iyyuun jalqabe. Isaan garuu waan tokko hin dubbatan. Osoo itti fufnee adeemnu daandii bal'aa tokko biraan baane. Utuu daandii kanarra ariitiin deemaa jirru isaan keessaa tokko ati beeki nama baay'ee barbaadamuudha naan jedhee adeemsa keenya itti fufne. Erga baay'ee deemneen booda galma walga'ii namni baay'een keessatti walitti qabame bira geenye. Osoo gara galmichaatti gadi seennu keessaa galmichatti gara keessaa isaa galchaa sagalee jedhuun dhagee. Erga gara keessaa na galchanii booda qofaa koo achitti na dhiisanii ba'an. Galma kana keessatti waan an arge dubbachuuf baay'ee na rakkisa. Garuu hamman danda'e isiniif ibsuu yaala. Innis akka armaan gadiiti. Galmichi baay'ee bareedaa akkasumas hojjaa isaatiin dheeraa ta'uu isaarraa kan ka'e dhuma isaa arguun nama rakkisa. Garuu gara gidduu isaatti siqeen dhuma isaa arguu danda'e. Dhuma hojjaa isaatti bakka itti aarsaa dhiyeessan qaba. Achittis ji'aaf urjiilee akkasumas ifa aduutiin marfaman hin arge. Ergasii nama uffata bareedaa baay'ee adii uffatee teessoo isaa irra taa'ee jiru arge. Innillee kottu naan jedhe. Gara isaa deemuu gaafan jalqabu ifa isaarraa kan ka'e deemuu hin dandeenye. Akkuman tarkaanfii tokko gara bakka inni jirutti tarkaanfadheen kufuun jalqabe. Irra deebi'ee dhaabbadhee ammas duratti deemuu yaale. Haa ta'u malee ammas nan kufe. Booda jii bakka inni jiru sanaa kaatee bakka inni jirutti naannoo gubbaa manaatti dhaabbatte. Achiin booda harki lamaan ji'a sana keessaa ba'anii akka nama uffata namarraa baasuutti qaama koo dulloomaa anarraa baasanii gara qola sana bukkee kootti gatan. Sana booda kanaan of danda'ee dhaabbadhe. Ji'is gara bakka ishee duraatti deebite. Kana iddoo kabajaa teessoo isaa irra taa'ee jiru illee ammas irra deebi'uun kottu naan jedhe. Qulqullummaa hafuuraa. Tarkaanfii muraasa erganii gara isaatti deemeen booda innis teessoo kabajaa isaa irraa ka'ee gara kootti adeemaa dhufe. Booda miila koo lamaanuu narraa buqqisee waan qulqullaa hin ta'in erga keessaa jikseen booda bakka itti deebisee dhaabe. Harka koo illee akkasuma godhee bakka isaaniitti deebise. Wanti inni na keessaa jikse sun wanta mootittiin duukanaa yookaan xerafuu nigisti keessa koo hawwaatee turte sana ture. Jirtaa har'aa seexanni waan waaqaatti hin tolle kan si keessa awwaalee waaqatti amanii inni si keessaa jiksee nama haaraa si gochuu danda'a. Anillee keessa kootti namni kun eenyu waan keessa kootti awwaalamee jiru kanas akkamiin arguu danda'e jedheen of gaafadheen baay'ee dinqifadhe. Achiin gara bakka isaatti deebi'ee amma kottu naan jedhe. Anis yeroon deemuu jalqabu wanti akka golgaa wayii ijaaf qaama koo hundaarraa harca'uu jalqaban. Haa ta'u malee osoo bakka aarsaatti dhiyeessan sana hin ga'in wantoonni narraa harca'an kunniin hin dhaabbatan. Innis garam deemta naan jedhe.
Anis deebisee hiriyaa koo gaafachuuf gara magaalaa Ontoobiyaa deemaan jiran jedheen. Innis kottu haala kee hundumaa sitti himaan jedhe. Anis waan kana hundumaa gaafan argu dhuguma namni kun hoggantoota koo hundumaa Luusiferiin illee ni caala jedhee yaade. Nama tokko erga naaf ramadeen booda wanta ani keessa kootii qabadhe akka natti agarsiisuuf ajaja kenneef. Namni ajaje kunis gara kutaa tokkootti na geesse. Waan gabatee gurraacha fakkaatu tokko na duratti bane. Yeroo kana utuun biraa baqadhee natti tola ture. Sababni isaa wanti inni gabatee gurraacha irratti natti mul'ise hundinuu karoora ani waldaa kiristaanaa irratti balleessuuf baafadhe turedha. Namichis kana hundumaa erga natti agarsiiseen booda gara iddoo teessoo isa duraan ani argetti na deebise. Inni teessoo irra taa'e sunis teessoo isaa irraa ka'ee harka koo na qabatee waan tokko natti mul'isuu jalqabe. Utuu deemnus akkas naan jedhe, ani akka ati fayyituuf malee akka ati duutu hin barbaadu. Kun siif carraa dhumaati. Yoo cubbuu kee hundumaaf dhiifama gaafatte gara kootti deebite malee hin duuta. Amma kottu warra anatti amananii fayyaniif anatti amanuu didan badan bakka jireenya isaanii sitti agarsiisaa naan jedhe. Yeroo inni kana natti dubbatu amma inni Yesuus Kiristoos akka ta'e hin bare. Mul'ata hafuuraa kan addaa. Imala mul'ata hafuuraa addaa kana keessatti kutaalee adda addaa daawwadhaan jira. Isaanis kunootti galma jalqabaa. Gara kutaa wayii waliin seennee booda waan akka golgaa bane. Achi keessas addunyaa guutuuniif namootaaf waan namoonni hojjetan hundumaan argee. Kan isatti amananiif akkasumas kan hin amanin waan isaan hojjetaniin daawwadhe. Galma lammaffaa. Achis gara kutaa biraatti deemne. Ammas golgaa bane. As keessatti immoo waan baay'ee nama gaddisiisuun namoonni funcaan hidhamanii jiraniin argee. Innis warri kun Fariisota naan jedhe. Fariisota jechuun warra humna Waaqaa morman, warra bakkeen nama Waaqaa fakkaatan garuu hojiin isaanii kan Waaqa gammachiisu kan hin turre, warra fakkeessee jiraatudha naan jedhe. Jarri kun hanga gaafa firdiitti akkuma funcaan hidhaman kanatti turu naan jedhe. Warri fakkeessitanii deddeebitan maaloo dafaatii gara Waaqayyootti deebi'aa. Galma sadaffaa. Gara kutaa sadaffaattis ceene golgaas bane. Asitti immoo waan addaa kan baay'ee nama gammachiisu namoonni uffata adii baay'ee bareedaa kan ta'e uffatanii utuu isaan gammadanii burraaqaniin argeen akkana jedheen isa gaafadhe. Warri kun eenyu fa'i jedheen. Innis deebisee warri kun warra anatti amananii fayyanidha. Haga guyyaa murteetti akkuma kana gammadaa burraaqaa gonfoo isaanii eeggatu naan jedhe. Gammadi jireenya qulqullummaan imala Waaqa waliin gochaa kan jirtu kanatu si eeggata. Galma afuraffaa. Gara kutaa afuraffaatti seennee golgaa bane. Wanti inni asitti natti agarsiise waan guddaa nama rifachiisudha. Warra kana isiniif ibsuun guddaa na rakkisaa. Magaalli tokko guutummaa waan ibiddaan gubatte fakkaata. Dhuguma ibiddi gaannam baay'ee nama sodaachisa. Ilaana dhaga'i. Lafa jirtanitti barumsa sobaa kan du'an booda homaa hin jiru. Namni du'eetuma badaa. Mootummaa Waaqayyoo kan bara baraa ibiddi gaannamis wanti jedhamu hin jiran barumsa jedhamu dhageesse yoo fudhattee jiraatte kunoo ani amma gorsan siif qaba. Dhuguma Waaqayyoon sitti himaa. Mootummaan Waaqayyoo ni jira. Ibiddi gaannam kan bara baraas akkasuma lamaanuu ni jiru. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee jara kana lamaanii kanaaf jabeessee barsiisaa ture. Kanaafuu ammas irra deebiin sitti himaa. Dhuguma dhugaa kan Waaqayyooti. Lafaaf samii argitu kana isa uumeen kakadheen sitti himaa. Mootummaa Waaqayyoof ibiddi gaannam ni jira. Ija kootiin kanan arge kana dhugaa siif ba'an jira. Dafii deebii. Anillee itti fufeen Gooftaa akkas jedheen gaafadhe. Wanti ni argaa jiru kun maal jedheen. Innis deebisee bakki ati amma argitu kun kan qophaa'eef seexanaaf ergamoota isaa hundumaaf akkasumas waamichi fayyinaa godhamee fi anatti amanuu warra didaniif, warra sagalee dubbii Waaqaaf ajajamuu didaniif, warra cubbamootaaf, warra lubbuu namaa ajjeesuuf, warra sharmuutuuf yookaan sagaagaluuf, warra adeemsa uumamaa irraa goranii dhiira waliin rafuuf, dubartii waliin raftuuf, warra Waaqa sobaa waaqessaniif, warra sobdootaa, hamootaaf, warra haatuuf, warra dhugaatiif sirba biyya lafaatiin seexana waaqessuuf, warra cubbamootaa anatti amanuu didan hundumaaf bakka qophaa'e bakka ibidda kan bara baraati. Maqaan isaas du'a lammaffaa jedhama naan jedhe. Du'a lammaffaa jalaa ooluudhaaf dafii gara Gooftaa kottu. Galma shanaffaa.
achiin gara kutaa shanaffaatti qaxxaamurree yeroo golgaa banuu wanti ani arge waan addaa baay'ee nama gammachiisu bakka kabajaaf ulfina guddaa jedhamee ibsamuu danda'u qofa. Akkuma nama gaara gubbaa dhaabatee gubbaa gadi ilaalu fakkaata ture. Magaalaa haaraan arge. Magaalattiin illee baay'ee bal'oof bareedu turte. Daandiin irra deemamus warqee irraa kan hojjetame ture. Gamoowwan achi keessa jiranis baay'ee adda turan. Gamoowwan lafa kanarra jiran kamiyyuu isaaniin dorgomuu hin danda'an. Gooftaanis akkas naan jedhe, kun abdii qulqullootaati, ati as taa'uu hin barbaaddaa naan jedhe. Anis jarjareen eeyyee jedheen deebiseef. Kana booda gara bakka teessoo isaatti deebi'ee akkas naan jedhe, amma deemiitii waan ani siif godhe sitti agarsiise kana hundumaa dhugaa ba'i, namootatti dubbadhu naan jedhe. Achii gara kutaa biraatti na geessee gara lafa ani itti deemuuf jiru karaa ontoobiyaa irratti balaana quunnamuuf jiru irraa akkamitti akka na baraaruuf jiru natti agarsiise. Kanaan booda deemiin sodaatiin ansi waliinan jira naan jedhee galmicha keessaa na baasee na geggeesse. Isa booda gara teessoo ulfinaa isaatti ol deebi'e. Anillee yeroon achii dammaqu mana nama tokko keessatti sireerra ciiseen of arge. Abbaan warraatiif haati warraa manichaallee hanga isaan rifatanii fiiganii manaa ba'anittan sagalee guddaadhaan iyyee. Isaanis xiqqoo turanii haala koo erga mirkaneeffataniin booda gara manaatti ol deebi'an. Anis eenyutu as na fide jedheen isaan gaafadhe. Isaanis akkamitti akka ani taaksii keessatti kufee achiin gara waldaa kiristaanaa ollaa isaanii jiru na geessanii dooktoras naaf waamanii dooktorichis dhaannaan onnee koo noormaalii ta'uu isaa akka itti himeef garuu immoo hanga sa'aatii ammaa kanaatti akkan of hin beekneef waan ta'uuf jiru callisanii ma eegaa akka turan natti himan. Maqaaf bakka jireenyaa koo na gaafatanis anis ittan hime. Haala keessa ture garuu homaa ittiin himne. Maatii eebbifamoo kana waliin ergan guyyaa 2 tureen booda isaan gara magaalaa ollaa sana jirutti taaksiin na geessan. Anis gara ontoobiyaatti konkolaataa yaabbadheen deemsa jalqabe. Wanti gooftaan karaa irratti akkana quunnaman natti hime hundumtuu dabareedhaan raawwataman. Garuu immoo akkuma naaf kakatee waadaa naaf gale sana gooftaan na waliin ture waan ta'eef ani waan tokkoyyuu hin taane. Balaaf kiyyoo seexanni anaaf qopheesse hundumaarraa inni nagaan na qaxxaamurse. Achi immoo taaksii biraa qabadhee gara magaalaa Leegoositti deeme. Halkanuma sana akka ani magaalaa Leegoos dhiisee deemu gooftaan waan natti dubbateef anis akkasumaan godhe. Garuu ana nama cubbamaa yakka balleessaa baay'ee qabu akkamitti gooftaan na jaallate akkamitti na fayyifate jedhee of gaafachuu jalqabnaan deebiin akkas jedhu naaf kenname. Innis Waaqayyo jaalalaa kan jedhu ture. Dhuguma Waaqayyo gooftaan jaalalaa, jaalalli kee na dhibe anaan ulfinni siif har'as jedha. Adeemsi kiyyaa itti fufee. Mul'ata boqonnaa 2:7 namni gurra qabu isaaf Hafuurri Qulqulluun waalota kiristaanaatiin jedhu haa dhaga'u.